Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoonni chaanaalii keenya baga gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitanii dhuftan siniin jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa waa'ee artistoota keenya aartist Galaanaa Gaaromsaa, aartist Yosan Geetahuunii fi aartist Qamar Yuusuf Iccitii waa'ee koonsertii Faana Nagaa jedhu irratti illee isinii qabannee deebinee jirra. Egaa isinis chaanaalii keenyaaf warroonni gara jalqabaaf dhuftan akkuma beekamu sabiskiraayib gochuun gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jecha akkasumas illee warroonni keessa jirtan immoo laayikii gochuun immoo yaada keessan immoo koomentii jala kaa'uun dagatinaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabannee dhufneetti isin haa dabarsu. Egaan daawwattoota keenya gidduu kana sooshaal miidiyaa keessa kan deemaa jiran keessaa inni tokko waa'ee artistoota keenyaa kanarratti Faana Nagaa koonsertii taa'aru kana keessatti mootummaan harka keessaa qabaa kan jedhu irratti kan hundaa'edha jechuudha. Keessumaayyuu birrii miliyoona 40 fudhachuudhaan hundi isaaniiyyuu akka koonsertii kana magaalaa Oromiyaa guutummaa keessa deemanii godhan illee kan taasifamedha kan jedhu sooshaal miidiyaa kanarra kan fiigaa jirudha. Egaan isarratti kan hundaa'e immoo infoormeeshinii guutuu isinii qabannee dhufnee jirra jechuudha. Amma xumura qophii keenyaatti immoo nu wajjin turuun dagatinaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu artistoonni keenya kuni dhiyeenya kana erga Teedii Afroon albama isaa baasee kaasee sirba halkan lama gidduutti yookaan halkan tokko gidduutti hojjetame sirba galmee seenaa kan jedhu sirba Teedii Afroo irratti deebii kan ta'ullee hojjetanii turanii jechuudha. Gamuma sanaan dura ilaalchisee immoo gara muuziqaan isaanii kun ajandaa guddaa ta'ee ture jechuudha. Keessumaayyuu akkamittiin Teedii Afroo sirba biyya ijaaruu dubbatee kan isaanii immoo sirba biyya diigaa kan jedhullee dubbii baay'ee kaasee ture jechuudha gama warra bashootaadhaani. Egaan daawwattoota keenya yeroo ammaa kana immoo gama isa kana Faana Nagaatti immoo gaafa deemnu Faana Nagaa kanarratti namoonni baay'een inni kaan qeeqa agarsiisa inni kaan immoo deeggarsa agarsiisa jechuudha. Keessumaayyuu qeeqa gara birrii mootummaa harkaa fudhatanii koonsertii kana gaggeessaa jirtu kan jedhuu fi inni kan biraan immoo artistoota keenya kana bukkee kan dhaabbatudha jechuudha. Keessumaa warroonni artistii kana bukkee dhaabbatan keessaa kanaan dura akkuma isin beektan Hacaaluu Hundeessaa utuu du'aan hin boqotiin dura feerroo gurgurtaa jedhanii mootummaa harkaa birrii fudhattee feerroo gurgurtaa jedhanii bizinesii irratti hundoofte malee aartii Oromoon dhiiste jedhanii artistii kanarratti ka'anii turan jechuudha. Wanti kun ammasii irru artistoota keenya kanarratti immoo ka'uuf kan deemu ta'aa jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya yeroo ammaa kana wanti jala muramee jiru yoo jiraate artistoonni keenya kun yeroo ammaa kana birrii mootummaa harkaa fudhatanii maal kan jiru isaaniif illee deebii kan laatan hin qaban jechuudha. Egaan wanta sanarratti hundaa'ee artistoonni keenya akkuma kanaan dura Hacaaluu irratti maqaa kaasanii turan ammas immoo kunoo artistoota keenya kanarrattis maqaa kaasuuf dedeemaa jiru jechuudha. Egaan artistoonni keenya kun yeroo ammaa kana wanti birrii isaan fudhatan birrii isaan mootummaa harkaa fudhatan kan jedhu wanti beeksises hin jiru akkasumas illee gama baankii isaaniitis ragaan qabatamaan ammaaf hin jiru jechuudha daawwattoota keenya. Egaan gama keenyaanii artistii kanarratti wantoonni tataa jiran kun sooshaal miidiyaa kanarra kan deemaa jiru kun hundisaa waliin qabatee soba kan ta'edha jechuudha daawwattoota keenya. Akkuma kanaan dura artistii keenya kanarratti uummata kakaasuu fi kan deemamaa jirudha malee artistiin keenya kun yeroo ammaa kana birrii fudhataniiru kan jedhullee ragaa wanti tokko wanti qabatamaan hin jiru jechuudha daawwattoota keenya. Egaa daawwattoota keenya artistii keenya kanarratti isin immoo yaada maalii qabdu? Wanti kun sirriidha moo wanti kun sirrii miti kan jedhullee koomentii jalatti yaada keessanillee kakaa'uu hin dagatinaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoo keenyarraa yoo goolomne artistoonni kana yeroo ammaa kana birrii fudhataniiru mootummaarraa koonsertii kana gaggeessuuf kan jedhu yeroo ammaa yoo jala murree keenye wanti tokkoyyuu ragaan qabatamaan kan hin jirredha jechuudha daawwattoota keenya. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoo nuyi har'a qabannee dhufne immoo amma xumura kanaatti kan turedha jechuudha. Daawwattoota keenya amma xumura qophii keenyaatti waan nu daawwattaniif immoo galatoomaa isiniin jecha viidiyoo kan biraa immoo walitti deebinutti immoo gama kiyyaan nagaatti.